dorgomaa tokko malee sagalee akka barbaadetti ammarratee ani mo'adheera jedhee eenyu wajjin dorgomee akka mo'atti nuun galu. Kun akka jabina KFO'tti KFO'n aantummaa saba isaatiif qabu yeroo Oromoon kallattii garaagaraatiin ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, dararamaa jiru kanatti aangoo barbaacha qofa akka hin taane aantummaa sabaatiif qabsoo keessa akka gale kan ibsu jabina isaa ta'uusaa dubbatameera. Inni lammaffaa keessumaa obbo Baqqaleen yeroo 3 manadhaatti deebi'ee yeroo 3 kanayyuu paartiin koo otoo hin diigamiin otoo hin hiramin ejjennoo qabuu fi murannoo qabuun deebi'ee paartii koo akka paartiitti arguutti gammachuu guddaan natti dhaga'ama ejjennoo jedhu kaasanii dubbachaa turanii. Akkanuma obbo Jawaaris paartiin kun haala yaaddessaa hamaa keessatti yeroo uleen itti baay'atu, yeroo hidhaan itti baay'atu, yeroo gidiraan itti baay'atu kanatti otoon baqatiin abdii siyaasa Oromoo ta'ee hafuusaatiif paartii kanatti dabalamuu kootti nan boonaa gammachuu guddaan natti dhaga'ama ejjennoo jedhu ibsatanii turanii. Kana jechuun gara fuula duraatti KFO'n istiraatiijii akkamiitiin deemuu qaba? Haala siyaasa biyya kanaa rakkoosaa gidiraasaa dandamachuu qofa otoo hin taane ceesisuu siyaasa Oromoo keessatti istiraatiijii akkamiitiin deemuu qaba? Haalli siyaasa biyya kanaa amma jiru immoo maal fakkaata kan jedhu waan baay'ee irratti dubbatame marii bal'aa ta'e gara fuulduraatti mari'atamuuf wantoonni qabxii gurguddaa ta'an ka'anii gara fuulduraatti ajandaa akka ta'aniif irratti dubbatamaniiru. Inni lammataa miseensonni sadarkaa godinaa keessumaa miseensonni koree bakka buutota godina Lixa Shawaa kan barsiisota yuunivarsiitii illee of keessaa qabu dhufanii iddoo kanatti simannaa kanarratti argamaniiru. Maal gochuu akka qabnu, akkamitti wajjin hojjechuu akka qabnu, siyaasa keenya modernaayizii keessumaa siyaasa ammayyaa ta'e siyaasa aangoo qawweedhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan gidirsuudhaan qofa otoo hin taane siyaasa ammayyaa yaadaan mo'atu biyya kana keessatti dhugoomsuudhaaf tattaaffii KFO'n amma gochaa jiru kana caalmaatti guddisuun bifa kamiin danda'ama? Hayyoota biyya kanaa bifa kamiin hirmaachisuu dandeenya? Dargaggoota biyya kanaa bifa kamiin hirmaachisuu dandeenya? Erga hirmaachisne immoo istiraateejiin irratti hirmaachisne kun immoo istiraateejii ifa ta'e tokko ta'uu irra jiraata. Isa jedhu kaafamee dubbatameera. Gama biraatiin haala qabatamaa siyaasa biyya keenyaa keessa jiru kana keessatti yaadota gurguddaa tokko jira. Yaadota gurguddaa jiran kana immoo KFO'n bifa kamiin keessummeessuu qaba yaada jedhu irratti dubbatameera jechuudha har'a guyyaa har'aa kana. Kana jechuun mariin kun marii jalqabaati. Miseensonni kun yoo xiqqaate waggaa tokkoof ji'a 8 oliif gargar fagaataniiru. Isuma duras sababa koronaatiin naannoo ji'a 2 addaan turan. Walumaa gala gara waggaa tokkoof ji'a 10 kan gargar fagaatanii turan guyyaa har'aa wal ga'anii qabxii siyaasa biyya kanaa bu'uura ta'u jijjiiruu danda'u irratti yaada wal jijjiiranii marii bal'aa gara fuulduraatti bulfataniiru jechuudha. Gaariidha. Koree KFO godinaalee adda addaa kaan isaanii shawaa dhihaatiin namoota beekuun as keessatti argaa jira. Egaa mariin akkasiis akkuma ati jettee waggaa tokkoof ji'a 10 sababa adda addaa koronaa dabalatee hidhaa dabalatee waggaa tokkoo fi gara ji'a 10ti jetteerta. Mariin namoonni haadha mana hidhaatii ba'anii kaan alaa deebi'anii godhamu kun yeroo Oromiyaan haala hamaa keessa jirtu walloon guyyaa guyyaadhaanii ajjeefamaa jiru duraan diroonidhaanii amma hidhattootaan karrayyuun abbootiin gadaa irraa rashanamanidha. Wallaggaa balballi itti cufamee yeroo itti dukkana keessa jechuun hin danda'ama. Yeroo qobaatti reebamaa jirudha. Egaa Boorana amma Gujii Harargeedha amma Booranaatti rakkina guddaa keessa akka jirudha. Yeroon kun Oromooni yeroo murteessaadha. Marii kana yeroo sin adeemsiftanitti egaa gama tokkoon yeroo egaa warri KFO keessa jiran hidhamtoonni siyaasaa ammi tokko bahanii jedhani kanatti gama tokkoon immoo kan hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo ammallee mana hidhaa keessa jiru. Obbo Daawud Ibsaa mana keessatti mana akkan sochoone godhamaniiti jiru. Tarii gara KFO'tiin dhimma kanarratti wanti jedhamu maalinni gurmeessa? Walumaa gala
wantoonni atam kaaste kun kaafaa'uudhaaf ajandaa guddaadha. Ajandaa guddaadha yeroo jennu siyaasni kaafaa'uun geggeessu siyaasa ammayyaa'e siyaasa dimokiraata'e yookiin immoo karaa nagaa qabsoomna amma karaa nagaa qabsoomnutti sagaleedhaan caalmaa argachuudha. Sagaleen caalmaa argachuudhaaf immoo nagaan jiraachuu qaba. Uummanni tasgabbaa'uu qaba. Kan naaf ta'a jedhu filachuu danda'u irra jiraata. Yeroo iddoo garaagaraatti namni ajjeefamaa jiru kanatti, namni hidhamaa jiru kanatti, qeerraa baqachiifamaa jiru kanatti, rakkoon gurguddaa jiru kana keessatti annaaf ta'a jedhu filachuuf namni carraan qabu. Filannoo yeroo darbe keessatti kan nuti hirmaachuu dhibne tokko biyya nagaaf tasgabbiin hin jirretti, biyya dhukaasa dhaggeeffachaa jirutti, biyya lubbuun namaa du'aa jiru keessatti filannoo qabatamaan geggeeffamee sirna dimokiraasii geggeeffamedha jechuu waan hin dandeenyeefidha. Ammas wanti kun bal'inaan biyyattii kana keessatti mul'ata. Filannichis filannoo waan kana fiduudhaaf milikkita agarsiisa illee miti. Filannoon filatamus jijjiiramni gama kanaatiin, gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasa waliigalaatiin mul'ate wanti jiru hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Filannichi filannoo bu'uuraan jijjiirama fiduu danda'u otoo hin taane filannoo aangoo ittiin qabachuuf gaggeeffame ta'uusaatu nu agarsiisa. Kanaaf qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kana keessatti egaa tokkoffaa istiraateejii ifa ta'e kan uummata hunda hirmaachisu qopheessuudha. Istiraateejii kanarratti akkamitti qophaa'uu danda'a kan jedhu mariin erga taasifame booda yaadni kun bulee bal'inaan irratti mari'atamuu qaba kan jedhamedha. Gama biraatiin ajjechaawwan Oromiyaa keessatti yeroo baay'ee bal'inaan darbanii otoo hin taane bal'inaan gaggeeffamaa jiru kuni bifa kamiitiin gara nagaatti dhufuu danda'a, karaa kamiitiin furmaata argachuu danda'a kan jedhu bal'inaan dubbatamuu yaalameera. Caalmaatti immoo yaadni kun bulee kana caala bal'atee mari'atamuu qaba kan jedhu irratti mari'atameera. Kun egaa gama biraatiin hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti hafanii adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechuudhaan walii mallatteessineerra. Sagalee Oromoo cimsuudhaaf, qabsoo Oromoo bilcheessuudhaaf, galma isaa geessisuudhaaf istiraateejii wal fakkaatu baafannee wajjin hojjechuudhaan walii mallatteessineerra. Miseensonni hooggansa KFO yoo hiikamanu, miseensonni keenya sadarkaa godinaa ammayyuu mana hidhaa jiru, miseensonni keenya sadarkaa aanaa ammayyuu mana hidhaa jiru, akkasuma miseensonni adda bilisummaa sadarkaa giddu galeessas ta'e sadarkaa lee'a garaa garaatti mana hidhaa keessa jiru. Kana keessatti siyaasa tasgabbaa'e, siyaasa hirmaachise geggeessuun baay'ee ulfaataa ta'uusaa irratti walii galamee yeroo darbes hundeeffama komishinii nageenyaa komishinii marii biyyaalessaa jedhu irratti xalaa barreessinee turre. Xalaa sana keessatti tokkoffaa namoonni hidhaman hundinuu hiikamanii qaama marii kanaa ta'uu yoo dadhaban mariin kun bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Lammaffaa Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessatti waraanni amma gaggeeffamaa jiru otoo gaggeeffamaa jiru marii biyyaalessaa gidduu kanatti hin goona jechuun biyya kanaaf nagaaf tasgabbii fiduu otoo hin taane gangalcha yookiin immoo kachachala siyaasaa ta'uusaa. Kachachala siyaasaa jechuun siyaasaan yeroo bitachuuf ta'uusaa xalayicha keessatti humnee turre. Har'as kanumatu ajandaa ta'ee bifti xalaan sun itti barreeffame akkaataan siyaasni biyya kanatti tarkaanfachaa jiru, ajjechaan hidhaan biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru furmaata haaraa kan barbaadu ta'uusaa fi bifa kamiitiin furmaanni kun argamuu danda'a kan jedhu ajandaa ta'ee ka'ee bal'ina isaatiin itti deebinee irratti mari'annee istiraateejii haaraa ta'ee fi rakkoo kana furuu danda'u baasuu akka dandeenyu irratti dubbatameera jechuudha. Walumaa gala biyyattii kanatti nagaa fiduudhaa fi hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamanii qaama marii biyyaalessaa kana yoo ta'an isteeppiin sadarkaan tokko deemama. Lammaffaan immoo biyya kana keessatti biyya dhukaasni keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti biyya waraanni babal'aan keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti warri finfinnee jiru qofti marii biyyaalessaa nan gaggeessa yoo ta'e araarri qabatamaa ta'e tokko dhufuu hin danda'u. Araarri qabatamaa tokko dhufuu hin danda'u taanaan immoo mariin sun bu'aa dhabeessa ta'a jechuudha. Waggoottan 7 darban kana biyya kana keessatti iddoo baay'eetti mariin taasifameera. Namoota baay'eedhaan mariin taasifameera. Harma guyyaa kana foorumii Oromoo kan jedhu Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waggoottan 7 darban kana gaggeeffamaati ture. Otuma inni gaggeeffamaa jiru namni baay'een hidhamaa ture, ajjeefamaa ture. Ajjeefamuu irra darbee namni ajjeefame bineensi illee reeffa isaa godhaatti nyaachaa akka ture seenaa Oromiyaa yeroo dhiyoo kanaati. Kanaaf kana furmaata haarawaa fidee biyya siyaasa ammayyaa gaggeessitu taasisuudhaaf istiraateejiin rakkoo kana furuu danda'u qophaa'uutu irra jiraata. Istiraateejii kana qopheessuudhaaf immoo mariin bal'aa kana caalu gaggeeffamuusaa irratti
dubbatamee ajandaa bulfameedha jechuudha. Hayyee galatoomii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo egaa warri gara boodaa dhuftanii kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya warri gama adda addaatiin nu ilaalaa jirtan karaa feesbuukii keenya akkasumas immoo karaa yuutuubii soduudhaan nu ilaalaa jirtanii har'a kan irratti xiyyeeffannee walitti makamuu hoggana KFO erga akka Gurmeessan jedhutti waggaa tokkoof ji'a 10 booda har'a wal arganii sana sababeeffachuudhaan kan Gurmeessaa Ayyaanoo yeroo ammaa kana affeerree haasofsiisaa jirru walgahii sanarratti kan hirmaatedha. Walgahichi Finfinneetti kan adeemsifame. Gurmeessaa otoon jalqaba irratti gaafachuun nurra ture walgahiin kun eessatti kan adeemsifame Finfinnee keessa? Walgahiin kun waajjira muummee KFO Meeksikootti argamutti gaggeeffame. Finfinneedhuma keessatti gaggeeffame. Gaariidha. Finfinnee keessatti gaggeeffame duraan biyya alaas kan ture.